Federalizimii keessatti hanqinoota fayyadaa fi mirga Oromoo kabachiisuu irratti turanii fi fala furmaata isaa xiinxalaa jiraachuu koreen dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo giddugaleessaa beeksise. Mariin koree dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo giddugaleessaa magaalaa Adaamaatti taa'amaa jiru itti fufeera Balaayinii Aqnaa'u dabalata qaba. koreen dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo giddugaleessaa durataa dhaabichaa Pireezidant Lammaa Magarsaa fi itti aanaa isaanii Dr. Warqinaa Gabayyoon hoogganamee mari'atamaa jiru haala siyaasa biyyattii fi naannichaa gamaggamuu waltajjii cufaan itti fufeera. OBN oolmaa guyyaa sadaffaa marichaa irratti miseensa hojii raawwachiiftuu dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo fi waajjira dhaabbata Dimokiraataa Uummata Oromoo giddugaleessaatti itti gaafatamaa damee ijaarsaa fi siyaasa magaalaa obbo Habtaamuu Hayila Mikaa'el irraa addatti ibsa fudhateera. Akka obbo Habtaamuun jedhanitti dhiibbaan dhiphachuu dimokiraasii keessootiin ga'aa jiru ajandaa jabaa marichaati. Hanqinootni gama kanaan jiranis sakatta'amaniiru. Dhiibbaan dimokiraasiin keessoo keenya dhiphachuu irraa kan ka'e haraas dhaaba keenya keessa harka galfachuudhaan keessattuu dhaabni keenya dhaaba uummata guddaa gaggeessu dhaaba gaaffii uummataa fudhatee gara fuulduraatti fedhii gaaffii uummataa guddachaa dhufe gaggeessuu akka danda'u gochuu keessatti dhiibbaa dhimuun gochaa turan jiru. Ofitti amanamummaadhaan hooggansi miseensi murteewwan uummata gaaffiiwwan uummataa murteessuu irratti hanqinoota turan sirriitti kan sakatta'e ilaalee fi kana keessaa bahuudhaafis tarkaanfiiwwan fudhachuu qabuuf hojiiwwan hojjechuu qabu sirriitti kan sakatta'e ta'uu isaati. Dhimmi sirna federaalaa fi uummata Oromoos ajandaa marichaati kan jedhan obbo Habtaamuun hanqinoota mul'atanii fi fala isaanii irrattis mari'atamaa jira. Sirna federaalaa kana keessatti akkamitti faayidaaf mirga uummata Oromoo kabachiisaa jirra. Hanqinoonni faayidaaf mirga uummata Oromoo kabachiisuu keessatti turan maalinni kanaaf kan qaawwaa bananii maalinni akka dhaabaatti immoo qaawwaa banamee hanqinoota mul'atan kana akkamitti sirreessuutu nurra ture. Kanaaf gara fuuldurattis immoo akkamitti sirreessuu qabna karaa jedhuun bal'inaan kan mari'atu. Uummanni Oromoo bu'uura sirna federaalizimii akka ta'e qabsiisuu irratti hojiin siyaasaa hojjetames xiyyeeffannoon akka xiinxalamee dubbataniiru. Sirna federaalaa kana ala filannoon qabnu haa ta'uutii hanqinoonni qaawwaan sirna federaalaa kana keessatti faayidaa mirga uummata Oromoo kabachiisuudhaa fi eegsisuu akkasumas immoo sirna federaalaa kun uummata Oromoo ti ala ijaaramuu akka hin dandeenye amantaa guddaadhaan fudhachuun uummanni Oromoo akka qaama orma sirna federaalaa kanatu hin ta'in hundeessaa yookaan bu'uura sirna federaalaa kanaa ta'e akka nuuf ilaalu